Tole harka fuuni ashama akkam jirtan daawwattoota keenya gaarla miidiyaa irraa egaa inni simbiraan ganyuu sagantaalee garagaraatti qabannee simbiraan gayaatiin turre tole gaarrallee sagantaa maal jettu qabannee dhufnee ta'e dursoo maal gootan like share subscribe godhuudhaan egaa kan nusi maxxan isin gaafanna egaa sagantaa kana qabannee kan isin biraan gayaatiin jirru haala yeroo irratti egaa wal qabateeti haala yeroo maal fakkaata Oromiyaa keessaa iddoolee garagaraa irratti rakkooleen adda addaatiin deemaatiin kan jirtudha. Kana gaa keessummoota keenya kana qabadhee isin biraan gahuu fi nu faana turaa isin jenna. Tole gaa mee maqaa keetis Jamal jedhama. mee Jamaal waa'ee biyya keenya keessaa deemaatiin jirudha. Biyya keenya olii gaditti gamana gamasitti kaabaa fi dhiyaa fi kana hundaanuu waliif fidii dhiibdee takkaa rakkoolee garagaraatu deemaatu jira biyya keenya keessaa beektaa. Mee waan kanarraa maal laalta akka nam tokkotti maaltu si dhagahamaa jira mee maal irraa quba qabtaa daawwattoota keenyaaf ibsi akka ibsituun si gaafachuu barbaade. Nasiro carraa kana argachuu kootiif galatoomsin jecha Oromiyaan amma yeroo ammaa kana rakkoo guddaa keessa jirti. Karaa hundaanuu kaleessa kan uummanni Oromoo qabsaa tureen tokkummaadhaan karaa amantaatiin osoo hin taane gandummaan osoo hin taane akka Oromootitti waliigalee gamtaa tokkoon qabsaatiin ture. Har'a maalirra jira? Gandummaan karaa amantaatiin of duuba deebi'utti jira. Mootummaan kaleessa yeroo masara mootummaa seen maqaa kennaan har'a kaayyoo seeneef san karaa dhiiseellee iddoo biraa kaayyoo isaa yoo deemellee garuu kaleessa maqaa kennaa kan seene waan ergameef san dhiisee kaayyoo isaa gaggeessaatiin jira. Kaayyoo sirna nafxanyootaa sirna gabrummaa kaleessaa isa gaggeessattu hin jira. Warroota kalee harma muraman harka muran ajjeefamaan gorramaatiin turan isaan achi irraanfateetiin kan muraa ture san mootii jedhaatiin nurratti faarsaatiin jira. Siidaa ijaaree fi kaayyoo uummataa amaanaa kaleessa itti kennan dhiiseetiin kaayyoo warra sirna kaayyoo kaleessa san eeffataatiin jira. Jechuu barbaadetti. Naa mootummaa waan kalee ergameef san yaadatee karaa deebi'uu qaba. Uummanni keenya har'a rakkoo guddaa keessaan jira. Artistoota miidhamanii yaalamaa jiranii wajji wal qabatee osoo saniif garaan Oromoo miidhamaa jiru takkaa'u uummata kanaaf cinqamaatiin jiraniiti. Tan biraa dhuftee amma fakkeenyaaf hiriira Oromiyaa keessaa magaalota garagaraatti hiriira adda addaatu kan deemaa jirudha. Hiriirri kun maaliif yoo jenne namni beeka. Egaa walumaa galatti biyyoota magaalota garagaraa keessaa Oromiyaa keessaa rakkooleen garagaraatti kan deemaa jirtu rakkoo hedduudha. Rakkoon kun eenyu ta'ee nama Oromooti osoo hin ta'in saba biraatu kan hirriba dhorkiteedha. Mee kanarraa maal jetta? Kana anaa miti namni kamiyyuu ni beeka nama hundaafuu ifa maal yoo jetti hangam masara mootummaa siinirraa jalqabee hangammaa Oromiyaaf uummata Oromootiif fi Oromiyaaf illee waan takka bu'aa inni buusan jiru. Kalees uummata Oromootiif bakka bu'ee yeroo deemu maal jedheetiin deeme waan ergameef qaba. Isa karatti hin gatee waan biraa oofataatiin jira. Wanni amma inni itti deemaatiin jiru na deeggaraaf hiriira naaf ba'aaf mallaqa ramadee naannoo godina adda addaa keessa deemaatiin uummata fichisiisaatiin jira. Dheengadda Burraayyuu keessatti maal ta'e? Kaan tisheertaan uummanni hawwatiin teenya abbootiin teenya tisheerta akka mallaqa isaa fuuteetiin qarshii 500 bitti. Suuraa baay'ee amma Facebook irra gadhiifamaatiin jira sooshaal miidiyaa irratti tisheerta akka suuraa isaa qabdu qarshii 500. Uummanni keenya waan nyaatu hin qabu. Bishaan waa ittiin bitatu hin qabu. Inni maal godhaatiin jira kana hunda
mallaqa ramadeetiin waan akkana gosaatiin jira. Kun maaf ta'a? Awdaa keessatti, Aramayaa keessatti, Baddannoo keessatti kadeessa maal ta'e? Uummanni akkamitti dhumataatiin jira? Maaltu deemaatiin jira? Kaleessa Jawaaris bilisoomni jedhee hanga biyya galeerraa jalqabee Jawaar nama kamuu caalaa kan isa deeggaraatiin ture Jawaar. Maafi waan fedhillee haa ta'u bakka nuu bu'eeraa. Innaa qabsaa dhugaatiin jedheetiin yeroo san isaafis hin galle beektaa. Hanga ifa ta'e kanas qabsaa'ota hanga ammaa amata 150 ittiin gidiramnee ittiin ajjeefamaa itti harka muramnee miila itti muramnee ija itti bannee lubbuu itti wareegamaa ture. Qabsoota kaleessaa jaarraa abbaa gadaafaa Jeneraal Taaddasaa Birruu Haaji Adam Saaddoo tan garaabaati garatti adeemtu kan jedhan qabsoota isaanii san karatti hin gatee warra guyyaa san isaan harka muraa ture leenjisoo diigaafaa harka muraatiin ture san nuratti faarsaatiin jira. Jawaar hanga ifa godhee akka filannoof dhiyaatu hanga ifa godhee ummata wal baraatiin jira sa'a kana. Ummata deeggarsa isaatiif beekan hanga arge abdii murachuudhaan karaa filannootiin akka mo'atamu abdii murateetiin karaa humnaatiin ummata kaan mallaqaan binnaa kan mallaqa dide karaa kanaan kan filachuu dide ni hiina akkana goona maal jechuun hamlee Jawaar qabu dadhabsiisaatiin deemaa kan shira xaxaa jiru sa'a kan mataa isaati. Ifa kun nama hundaafuu ifa. Warri amma kaadiroonni amma ergamtoota isaa maal godhaatiin jiran kan akka Taayyee Dandanaa, Biraanuu Leenjisoo kaleessa beektaa Oromiyaa keessa qabsaa lama jira. Tokko kan garaa isaatiif dhuunfaaf qabsaa'u, tokko kan saba isaatiif qabsaa'u jira. Warri haadha kaadiroonni hojii irraan jiran maqaa qofa jijjiiratan OPDOtti ODP ta'e maqaa jijjiiran malee namnis hin jijjiiramne. Takka Alamuu Simeefaa godina naannoo irraa federaalaatti ol siqan. Ati yoo dhugaa gabbaatee dhugaa dubbatte sa'a san dubbattee kaameraa fuulduraa yoo baate hojii irraa ari'amte mana hidhaa seente. Darajjii maa fedhamanii hin gadda. Inni kan hidhaa ba'e kan hanga hojii mootummaa qabate amata tokko Taayyee Dandanaa birrii miiliyoona 2 eessaa fida. Inni abbaa qabeenyaati miti. Abbaan qabeenyaa isaa kana akka birrii miiliyoona 2 konkolaataa fe'eetiin deema. Mallaqni maali boqqolloodhaa? Maallaqa guddaa akka seera biyyaattis numa beekama. Maallaqni guddaan tokko konkolaataa keessatti qabatamee hin deemamu. Kun olola sobaa ta'uu ni ifa. Sababni isaa maallaqa guddaan baankii ta'atti beekama jechuudha. Kanaaf kunis waan ololumaa waan biraa uumuudhaaf kan kunis uumameedha jechuudha. Wanni beeku abdan kaleessa warroonni siyaasaa kan hidhaa ba'an maal jedhan kan akka Iskindir Naggafaa warroonni kan kibbaas kaabaas dhiyaas hundi isaanii guyyaa kaleessa hidhaa ba'an angootana ummata wayyaanee san harkaa fuunee dhiifama goonee fi guyyaa boosan maal jedhan qabsoo qeerrootiin baanee qeerrootiif qarreetiin baanee aarsaa isaan kafalanii har'a baanee jedhan hanga baay'anii uf arganii eenyummaa isaa hanga arganoo inni hanguma bee maal jedhe Itoophiyaa jedhe ummata Oromoo aarsaa kan kafalaa ture qeerroo 5,000 ittiin kafalleeti bara qeerroon 5,000 kan wareegameef Itoophiyaa mooftuu deebisuuf miti afaan tokko ijaaruuf miti. Uummanni Oromoo Oromiyaa irra akka jiraatu marbeetti taa'ame Itoophiyaa keessatti lafa Oromiyaa jaallataatiin uummata Oromoo jibban kun akkamitti ta'a? Wanni amma deemaa jiru maaf ta'a? Maaf godhan wanni akkanaa? Jawaar hanga gara biyyaa galeerraa shiira xaxanii isa hiisisuuf miidiyaan biyya keessa miidiyaan qabsaan Oromoo OMN tokko garuu miidiyaan jaraa miidiyaa 54 qaban miidiyaa 54 kun
miidiyaa shira xaxaa deemu waan ta'eef OMN tokko mo'achuu dadhaba. Jawaarii tokko mo'achuu dadhaba. Hayni tumsa hin barbaadu jechuudha. OMN jechuun miidiyaa if danda'e gujuu miidiyaa ijaaf gurraa uummata waan ta'eef miidiyaan tokkichi mo'uu danda'e jechuudha. Miidiyaan tokkichi kun mo'eetiin Jawaaris maal godhu? Karaa isa shira itti xaxanii dhabanii guyyaa bakka bu'oota uummatootaatti paarlamaa irratti ibsa kenneetiin iddoo biraa deemanii deebi'eetiin hanga inni deeme shira ergan eenyu daa'imman alaafii suni ka Itoophiyaa damballaash eenyuun ajaje kana ka komishinii poolisii federaalaa Itoophiyaa indaalee eenyu kumaandirii ajaje kumaandirii sun erganii ijoollee iddoo Jawaarii baasuuf deemanii innaa Jawaar duraanuu barbeetta ijoollee sabboontota laaleetiin fudhate ijoollee qabsoota hortee Nadii Gammadaa laaleetiin fudhate. Kanaaf walumaa gala kan jechuu barbaadu Jawaar duraanuu kan qabsaa ture saba isaatiif. Qabsoo dhuunfaa osoo hin taane qabsoo sabaati. Kaayyoo kaleessa san galmaan ga'uuf Haaji Adam Saaddoo kan garaabaatti garatti adeemtu kan jedhu. Jeneraal Waaqoo Guutuu dandeenyu hiddaa muqimna ilmaatti guddimnaa kan jedhan. Walumaa galatti nama Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Waan namni kamiyyuu kan beekaa jiru. Garuu dhaamsa dhaamuun barbaade deeggartoota paartii badhaadhinaa kanaaf. Namtichi kun kan godhaa jiru waa hidhatee abdii qaba. Waan kaawwate qaba, kaayyoo qaba. Warri osoo kana hunda hin beekin callisaniitu ajee isaa qofaa fi mallaqa fudhatanii deemaatiin jiran osoo uf beekanii. Inni deema, inni paartii bar, paartii inni uummanni paartii wajjin gara fuulduraalee kana beekuu irra jira. Jamaal dhugaadha yeroollee hin qabnu wanni kun waa waan haasawamee dhuguudhaa miti. Mee gara obboleessa keenya kaanittiin dabarraa mee maqaa kee? Maqaa kee Abdinaasir jedhanii. Abdinaasir mee haalli yeroo kanarratti Oromiyaa keessaa deemaatiin jiru akkuma obboleessa keenya Jamaalii waliin dabarsuutti jirruuti kanatti mee maaltu si dhagahama maal irraa arguu jirta maal irraa dhagahuu jirta mee daawwattoota keenyaaf mee ibsi. Ayyee galatooma carraa kanaa kennuuf amma tan Oromiyaa keessatti dan kokodu Oromiyaa takkitti qofa godhuu deema biyyiin maali Oromoo fi Itoophiyaa adda qoqqoodee itti gurguree alaabaa takkaa fi afaan takka qofa godhuu barbaadeeti yaada isaatiitti karaa tokkoon deeggarsaaf naa bahaa na deeggara na filadhaadha jechuudha maaliif wanta namni hundi dalaguu maal seeta dirqamaan jechuudha haala dirqisiisa namni jaalatee filatu dimokiraasii taanaan abbaan fadhe kan fadhe filataa jechuudha. Tana waan filannoo tanarraa sodaa qabu jecha waan tanaas dalagu jiranii jechuudha. Tana waan isaan yaaddeessitee itti yaadanii moohamne fi beekanii jiran jechuudha. Tana sodaaf waan tana hunda oofanii dirqamaan dibicha akka Jawaarii baaftan san anis naa baasuu qabaniidhaaf uummata digintaa godhaa jiran, tumaa jiran, hidhaa jiran. Tan hunda waan tan hunda isaan mootummaan kun akka dimokiraasii jedhee duraan labsaa baasanitti oofu yoo kan sanitti hin oofne taate nuti qabsoon teenya ammas ibboota hin deebitu itti fufti malee uummata goota gaaf dur ittiin wareegamaa ture hunda kun illadaa keessa geessee achitti bakka dhabdee galata dhabdee qabriin isaaniitti illee citaan irraan ba'ee jechuudha loon irraa yaa'aa jiran. Egaa magaalota garaa keessaa namoota hedduu qaqqabaadhaa fi reebichi irratti raawwatamaa kan jiru hiriirallee akkasumatti kan itti fufeeti jira. Amma fakkeenyaaf kaleessa guyyooma kaleessaa kana magaalota garaa irraa hedduu dhutu namni kan miidhames ni jira. Dhugaadha kan duraatiifuu obsee namni osoo deemu jiru hedduutu obboleessan waa hilasaa dhabeeti kan jiranidha. Waa'ee kanarraa hoomee maal jetta? Sirri isaan kan nurraa du'es bas awwaallachaa kan madoos wallaanachaa itti fufna malee ifootaas hin deebinu isaan waan fadhan haa oofanii wanni samii buute jechi hin hanqattu nuti ifooda ni deebina inuma hin yaannu Oromiyaan bakkasii ni geessi abdii qabna firraa ifooda illee deebuu shakkii takka irraa hin qabnu maali
isaan wanni waan tan oofu jiran amma awwadaa itti haala nama hin hambifne diginta godhan har'a saasan dhaban kan uleen tuman san hunda maal san fiti dimokiraasiidha namu kan fadhe filatee kan hojii deemuu danda'a isaa waan tan hunda isaa waan kana qorshaa kan keessaa qaba tana hunda waan isaan shira kana xaxaa jiran jechuun mootummaan kun yoo kan tanarraa if danda'ee if qusatu ta'e if qusate yoo kan if hin qusannu ta'e filannoon sun filamee bakka hin geessu. Egaa mee haaluma kanaan wal qabatee fakkeenyaaf amma hawaasa kan irratti rakkooleen garaagaraati kan uumamaatu hin jiru akkasumatti miidhamaati kan jiru hedduu Oromoonni garaagaraa artistootaa fi wal qabatee hedduudha kan miidhamee gara mana yaalaatti yaalamaatiin jirani. Kanallee obsaniituma kan Oromoonni kan jiran mee akka gama biraatiin atis dhaamsa uummataaf qabdu haa hanga filannoon geessutti mee maal ta'a? Ani bas uummata dhaamsa uummata Oromooti dhaamu keenya hunda keenyaas artistoota keenyaas rabbi aafiyyu warra dhumellee rabbi rahmata haa godhuufi tana guddoo obsinee jirra waan tanarra guddoo obsinees dabarree nama komishan nurratti horiigamee jira jechuudha ammallee duuti san nurraa hin dhaabbanne namatti deemaa jirti nuti obsinee obsaan karaa dabarraa jirra tanaan boodoo nuti filannoo xiqqoon nuufi baatee amma muraasa booda nuuf dhufti inshaallah rabbi nuun haa ga'u itti aa'aa jirra itti milkooyna tana abdii takka hin kutanne boodatti shakkis biraan qabna abdii qabna akka harkannus nuti kan feene filanna dimokiraasiidha ammoo dirqamaan filadha kan jaayyoo taate wanni takka tan dirqamaan dalagamtu hin jirtu dimokiraasii dhugaa san nu godhu yoo dimokiraasii hin taane wanni takka tan filatanii bakka geessuus hin jirtu nuti maali uummata wanni itti hidhaa jiran deeggarsoota kaafaawatii isin sosso'uu hin qabdanii yaani waan san hunda hidhaa jiran jechuu deeggarsoota kaafaawa jiru maali duraanis siyaasota dimokiraasa nama hundinuu filachuuf mirga yaani gadhiisee fi jira ayyamee oggolaateef mootummaa haqaatu hin jirree diiraa fi haqa kana dho'isuu fi haqas bee dirree deemu jiru kana dho'isuuf waan tana dalagaa jira jechuudha tu waan dirree deemaati dhokaata hin jirtu maali Itoophiyaan takka haadha inni onnoo of jiru Itoophiyaan takka ana qofaa bulcha malee ilmi namaa tokko kan bulchu hin jirudha yaanni abiyyiidha tana waan takka wanni irraa dura dhodhoisanii wanni ofnus hin jirtu nuti ani uummata Oromoo ta'anii hin dhaamu tantanarra guddootis obsaa turre ammallee akkasuma obsine haattiif ufnuun jedha. Egaa daawwattoota keenya qophiin nuti qabannee isin biraan geenye kanaaf akkaataa Oromoonni garaagaraa iddoo garaagaraa jiraatanis kan kunoo waa hilottan keenya kana qabannee isin biraan geetiin jirru kanaaf akkaataa sagal obsaan dabarsine sagaltam obsaan dabarsine sagal obsa hin dhabnu waan juudhaa nuuf ibsaatiin jirani. Egaa hanga xumura dubbii keenyaatti qophiileen nuti qabannee isin biraan kanaaf akkaataa hanga qophii biraatiin walitti kan deebinu tahaa hangasiitti nufaana turaa isiniin jenna galatoomaa isinis. Galatoomaa.